Amma ganama keessaa sa'aatiin 2 ta'ee jira. Ani oduu waliin Eeliyaas Getaachooti dubbii ijoo. Piroojeektiin dhaabbata mana barnootaa gaa'ilaa hundeeffame jedhan. Dhaabbatni mana barnootaa gaa'ilaa bu'aa qorannoo ifoomsee jira. Bu'aa qorannoo irra dhaabbachuun dhaabbatni mana barnootaa gaa'ilaa labsiiwwan muddamaa fi ariifachiisoo dabarseera. Muuziqaan ce'umsaa booda walitti deebina. Sanno ka tu terefu fawo lata terefu garuma male terefu abu muda terefu unda jala terefu farse gamada terefu 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 wakatu jallate gaila kana firatu gammade gaila kana jedhani kakatu damne taanus kulla waan waaqni nuuf kenne walin nyaanne bulla barri hamaa dhufe yoo ta'e siyaachisa Obsa fi jalali Naudanu chesisa Wakatu jalati Amma oduu tokko tokkoon. Piroojeektiin dhaabbata mana barnootaa gaa'ilaa hundeeffame jedhan. Dr. Jaalalaa Yiisisaa rakkoo biyyattii furuuf piroojeektii mana barnootaa ijaaruuf qophii xumuruu isaanii miidiyaaf ibsa kennan. Jaalalli ijaarsa biyyattii keessatti shoora olaanaa qaba. Har'a maatiin ijaarame, gandi ijaarame, aanaan ijaarame, godinni qaxxaamuree hamma biyyattiitti gaa'illi yoo hin jiraanne bu'aa waa tokko qabu. Kanaaf mana barnootaa gaa'ilaa hundeessuun Dhaabbatni mana barnootaa gaa'ilaa bu'aa qorannoo ifoomsee jira. Bu'aa qorannoo argameenis hawaasa keessatti rakkooleen dhaloota gara gaa'ilaatti seensisan akka armaan gadiitti dheeramanii qabxiileen kunneenis 1. Sodaa qaaleensa waggoota dhufaa jiranii 2. Cimina imaammata barnootaa haaraa ba'anii 3. Saamicha shamarranii hirmaannaa dargaggootaa 4. Bakka bu'iinsa lubbuu dhaloota waraanaan dhumanii jechuun dubbatan. Rakkoo dhaloonni keenya yeroo ammaa kana gara gaa'ilaatti seenanii fi inni tokkoffaan rakkoo qaaleensa waggoota dhufaa jiranii, inni lammaffaan rakkoo sirna baruu barsiisuu yeroo ammaa kana imaammata barnootaatiin kan ba'e, inni sadaffaan rakkoo waraana biyyoota keenya keessatti ta'aa jiruu fi dhaloonni dhumaa jiru kanaatiin rakkoon namni dafee gara gaa'ilaatti akka galu taasisee jira. Qorannoon dhaabbata mana barnootaa gaa'ilaa hawaasa keessatti gadi bu'ee taasiseeni rakkooleen dhaloota gara gaa'ilaatti seensan odeeffanne adda baafannee jira. Rakkooleen kunis dhaloota gara gaa'ilaatti kan oofaa jiran 1. Sodaa qaaleensa waggoota dhufaa jiranii. Har'aaf bor isa bor duuba dhufu sodaatee dhaloonni gaa'ilatti nam'aa jira. Rakkoo inni lammaffaa inni ijooni cimina imaammata barnoota haaraa ba'anii barnootatti cimu. Kun rakkoo ta'ee dhaloota gara gaa'ilaatti seensisaa. Inni sadaffaani saamicha shamarranii hirmaannaa dargaggoota. Kunis akka rakkootti qabannee jirra. Dhaabbatni mana barnootaa gaa'ilaa labsiiwwan muddamaa fi ariifachiisoo dabarseera.
akkaataa keewwata dhaabbata mana barnootaa gaa'ilaa baasetti labsii boqonnaa tokko muraa 4 irratti ibsameen tokko qorannoo fayyummaa onnee jaalalaa taasifamuu qaba. 2 yeroo labsiin kun darbe irraa kaasee dhalaas ta'e dhiira hanga dhaabbatni mana barnootaa gaa'ilaa eeyyamutti gaa'ilaa akka hin raawwanne. 3 bara 2016 irraa eegalee namni waraqaa raagaa malee gaa'ila raawwachuu akka hin dandeenye dabarsan. Bu'aa qorannoo arganneen labsiiwwan muddamaa baafneeti jira. Bu'aa qorannoorra dhaabannee bara kana dhaabbanni mana barnootaa gaa'ilaa labsiiwwan muddamaaf ariifachiisoo baasnee jira. Labsiin kunis akka keewwata dhaabbata mana barnootaa gaa'ilaa muraa 4 lakkoofsa 1 irratti hawaasa kamitti buufata fayyaa kamitti qorannoon fayyummaa onnee jaalalaa akka gaggeeffamu qorannoo taasisa. Dhaabbata buufata fayyaa kamirratti meeshaa as dhiyoo hin diraanuu galee onnee namaa jaalalaan hamma miidhame hamma tuqame kan qoratu meeshaa kanaan onnee nama hundumtuu qoratamu akka qabu. Namni onnee isaan jaalalaan kan malee miidhame to'annaa jala akka oolu, namni jaalalli isa hin qabne onneen isaa guutummaa guutuutti fayyaa ta'e badhaasa kondominiyeemii ajaa'ibaa akka ijaarruu fi murteessinee jira. Inni lammaffaan labsiiwwan ba'an boqonnaa 2 irratti eeyyama dhaabbata mana barnootaa gaa'ilaa malee namni kamiyyuu ammaan kaase yerootti labsiin kun irraa ba'e gaa'ila raawwachuu akka hin dandeenye. Kun labsii isa lammaffaan. Labsii inni sadaffaan barattii kana bara 2016 irraa kaasee waraqaa ragaa barnoota gaa'ilaa malee kana booda gaa'ila raawwachuun akka hin dandeenye labsii kana jalatti caqasnee jirra. Kun ammaan kaasnee hojiirra oolchina itti adeemnas.